seenaa tokkoon gabaabsee isinitti hima. Akkasidha. Dubartii yeroo hundumaa karaa foddaa isheetii dubartii ollaa isheetii ilaalti. Gaafa isheen uffata miiccaaftu, uffati isheen miiccaaftu yeroo hundumaa xurii qaba. Maal dubartiin kun maaliif uffata qulqulleessitee miiccee naftu? Yeroo hundumaa uffata xurii wajjin baaftee haftii jettee taajjabdee turte. Garuu guyyoota keessaa guyyaa tokko seenaa jijjiirame. Yeroo jalqabaatiif dubartiin sun uffata qulqulluutu isheen haftu argite. Sana booda ajaa'ibsiifattee iyyitee abbaa manaa ishee waamte. Dubartiin ollaa keenyaa yeroo hundumaa yeroo isheen uffata miiccaaftu uffati ishee xurii qaba ture. Garuu har'a uffata isheen miiccaaftu xuriin qabu qulqulluu ta'ee natti argame. Maaltu ta'e jettee ajaa'ibsiifannoon abbaa warraa ishee gaafatti. Sana booda maal jedhee yoo deebise gaariidha. Anatu har'a ganamaan ka'ee foddaa mana keenyaa qulqulleesse. Argitanii dubartiin sun yeroo kaaniyyuu uffata qulqulleessitee miicaa turte. Garuu foddaa isheen keessaan ilaalaa turtetu xurii qaba ture. Yeroo tokko tokko wanti nuti goonu hundumti isaa sirrii nutti fakkaatee kan namootaa immoo dogoggora seena. Garuu dhugaan isaa badiinsa nu bira malee namoota bira miti. Addunyaa kanarra namoota gosa lamatu jiru. Tokkoffaan ofii isaanii jijjiiruuf namoota hojjetan yeroo hundumaa hawwiin isaanii borii har'a isaanii irra caalu arguudha. Ofii isaanii jijjiiruuf aarsaa baasu. Namoota mul'ata qaban, abjuu galmaan ga'an qaban yeroo hundumaa cimanii hojjetanidha. Namoonni akkasii yoo hojjetanii milkaan illee bakka kaan warreen dagatan miti. Hiriyoota isaanii kaleessaa gaafa sadarkaa guddaarra ga'an in irraanfatan. Namoota kaleessa duuba isaanii turan isaan gargaaran bakka itti guddatan namoota isaan guddisaniif kabaja olaanaa qabu. Warreen lammaffaan immoo namoota namatti jijjiiramanidha. Warreen akkasii amala dhaabbatan qaban guyyaa gara guyyaatti amala haaraa sitti argisiisaa oolu. Takka sitti kolfu, takka immoo nyaara guuru. Sababuma hin beekneen amalli isaanii dafee dafee amma jijjiirama. Namoota akkasii amanuun ulfaataadha. Sababni isaa isaan yommuu isaan sitti jijjiiraman tasumaan beektu. Si'uma tokkicha sababa qabatamaan taaneen jireenya kee keessaa fiiganii ba'u. Gaafa haalli wayii mijatee argan immoo sababuma hin beekneen gara jireenya keetitti deebi'u. Bu'aa caalu gaafa argatan diina sitti ta'u. Gaafa bu'aa wayyuu sirraa argatan immoo si firoonfatu. Takka ala, takka keessa, takka gaman, takka gamas. Amala amansiisaa bifa dhaabbataan qaban. Kanaaf yoo dandeesse namoota akkasiirraa of qusadhu. Namooti gaafa si hubachuu dadhaban si jibbuu jalqabu. Ammatu waan naasaa jiru kun siin galu ta'e viidiyoo kana daftee scroll gootee dabarsita. Afaan hin beekne tokkoon viidiyoon gaafa sii dhufu in ilaaltu. Sababni isaa afaan sana dhaga'an jirtu, hubachaan jirtu. Namoonnis waan hin hubanneef si jibbu. Gaafa yaada kee hubachuu dadhaban si jibbuu eegalu. Waan ati gootu isaaniif hin hubatamu yoo ta'e sirrii yoo goote iyyuu si simachuu hin danda'an. Yeroo hundumaa badii waan hojjetteef namoonni sitti galagalu miti. Isaanirraa waan adda ta'e tokko waan gooteef yookaan immoo waan ati goote sun isaaniif hubatamuu dhabuu isaarraa kan ka'e namooti si jibbuu danda'u. Waan dhossee sitti hima namootatti hin himin. Maal siiti yommuuti jalqabdu quba sitti qabanii sitti qoosu, sitti kolfu. Yommuuti viidiyoo hojjettee poosti gootu abeet qoosaa isaanii hiriyooti kee muka kolfaa si godhu. TikTok hojjechuu jalqabdee jedhanii sitti qoosu. Mul'ati namoota baay'ee achitti du'a. Guyyaa jalqabaa sanatti jechuu gooti. Garuu yoo obsitee jecha isaanii sana bira darbuu dandeessi. Guyyaa tokko akkamitti akkas gooti siin jechuun isaanii nafu. I'm sure maaliyyuu hojjedhu gaafa jalqabdu namoota si jajan caalaa namoota si tuffatan utuun barbaadin argatta. Obboleessaa, obboleetti. Jecha namaa dhageessee mul'ata keerraa abdiin kutiin waan jedhana jedhanii ati waan itti amanti akka duudaatti akka jaamaatti cicheetii godhi. Didaa yoo taati malee addunyaa kanarratti tasumaa dhiibbaa uumuu hin dandeessu. Wanti hundumtuu xumura qaba. Jireenya keenya dabalatee wantoota jireenya keenya keessatti ta'an hundumtuu bakka wayii ga'anii dhaabatu. Jaalalli jalqaba qaba. Xumuras qaba. Waraanni ka'umsa qaba. Akkasumas
xummura qaba. Jireenya dhalannee galli duune xummurra. Wanti ka'umsa qabu hundumtuu ga'umsa qaba. Kanaaf wantoota ammaan ol guddiftee akka wanta sumaan darbinetti yaadin. Wanti hundumtuu ni darba ni xummurama. Dhaabatee tura malee dhaabatee kanafu tokkoyyuu hin jiru. Gaaris haa ta'u yaaraa kan sitti tolus haa ta'u kan sitti hin tolle hundumtuu ni golabama. Wanti hundumtuu xummura qaba.